waan nama ajaa'ibsiisaa jechuudha. Artistoota keenya keessaa nuti kam jaalannaa, artistii keenya tokko hagam jaalannaa kan jiru keessatti amaarri yoo hagam artistii tokko jaallatanii kan jiru waliin laallaa jechuudha. Amma Teedii Afroodha daqiiqaa takka irraa hanga 5tti laayikiin jaalalaa fi onnee fi laayikiin isaa kan namte jechuudha. Daqiiqaa takka irraa hanga 5tti laayikiin nama 8,000 jechuudha. Immoo artistoonni keenya jechuudha sa'aatii keessattuu 8,000 argatu. Dhugaa barbaadanii artistoonni sa'aatii 8 sa'aatii akkana keessatti jechuudha sa'aatii keessattuu hin argatu jechuudha. Immoo inni hangam ta'e isaan artistoota tokko jaallatanii. Fakkeenyaaf daqiiqaa 5 laa daqiiqaa 5 milaala isa daqiiqaa 5 ammoo laayikiin isaa daqiiqaa 5 irratti 8,000 kun akkuma argitan kana 8,000 irra jirti jechuudha. Laayikiin isaa 8,000 seenaa jira. Fakkeenyaaf olaa seenaa ishee mee irratti dhufanii ilaalu koomentiin dhiyaatu 100 meeqa jirti jechuudha. Gara 1,000 jirti kunoo akkuma argitan kun laayikiin 9,900 laa irratti deemuutti jirti maal haalaasiin. Immoo nuti artistiin tokko hagam takka jaalannaa nuti amma fakkeenyaaf artistiin Caalaa Daggafaatii fi Teedii Afroodha wal faana waa gadhiisan jechuudha Facebook irratti. Garuu immoo Teedii Afroo daqiiqaa muraasa keessatti laayikii fi onneedhaan isa caalee jira jechuudha. Maaliif kan hundi eenyu godhin irra guddaa nama keenyaatu laayikuudhaaf. Samtiree laakiin uummanni isaanii waan namni isaanii waan artistii isaanii tokko gadhiisu akka malee jaallatanii jaalala isaaf qaban ibsan jechuudha. Gara hundaan akka diinni garaan gubatu wartee barreeffama xiqqaa tokko gadi dhiisee hooma saba isaatiif quuqama tokko dhiisee jechuudha. Akkanatti namni hundi laayik sheeriidhaaf mataa gargaartu jira jechuudha. Jaalala isaaf qaban onnee isaaf qaban as keessa hooflaatiif aaraa tokkollee hin jiru jechuudha. Argitanii waan itti fi wanni hundi argatan jiru jechuudha. Laayikii sana keessa jala ol seenaa amma daqiiqaa 9 keenya jirra. Daqiiqaa 9 keessatti hagam takka kan inni godheef nama 10,000 olitti godhee jira jechuudha. Fakkeenyaaf filoo isaa keessa ilaallu filoo isaa nama miliyoona takka tuqaa 7 jechuudha. Argitanii jirtan miliyoona takka tuqaa 7. Artistoota keenya keessaa nama filaawii nama miliyoona takka qabu as naa baasa. Dhugaa feetanii nama miliyoona takka qabu as baasa. Dhugaa walitti dubbannee isuma baasa. Kun daqiiqaa 9 keenya jirra. Daqiiqaa 9 keessatti namni qabu laayik godheef halaallu. Fakkeenyaaf YouTube isaa yoo seen YouTube isaa irratti jechuudha. Muuziqaan saawundiin gara miliyoonaatti isaabama. Keenya immoo artistii keenya talaa hin qabu. Amma daqiiqaa 9 irra jirraami. Okkii daqiiqaa 9 keessatti kunoo akkuma argitan nama 10,000. Onnee fi laayikii malee takka illee hin qabu. Onnee fi laayikii malee takka illee hin qabu akkuma argitan kan. Hundi isaatu onnee laayik bichaa qaba. Okkii jala dargadhoo hin ilaalame 10,000 takka ga'uunsaa waan ifan wanti dha. Waaw. 10,000 saafirra jira. Koomentiin isaa deemuutti jirti. Okkee. Kun akkuma argitan kan irra ol deemnee ilaalame. Waan hedduu waan nama ajaa'ibsiisa. Waan nama ajaa'ibsiisan laayikiin isaa kun waan seenaa isaanii jechuudha. Takka takkatti meetii gisee innis waan isaanii haasa'u waan seenaa isaanii irratti laayikii nama qarqata. Laalaa kunoo. Fakkeenyaaf waan namni qarra jira. Nama 70,600. Mirkitaa'im nama 70,600 jira. Nuti immoo artistii keenya hagam takka jaalannaa. Isinittiin argisiisa. Sa'a takka keessatti sa'a takka teenyetti walitti dachaan isin agarsiisa. Nama 10,000 nama 10,000 takka seenaa jira kunoo. Akkuma argitan daqiiqaa 9 keessatti nama 10,000 takka seenaa. Hedduu takka uummanni hagam takka jaalala waliif qabanii nuti hagam takka jaalala walii qabnaa kunoo waan nama ajaa'ibsiisaa ta'e kun waan nama gaddisiisa nama ajaa'ibsiisu akkasumas waan nama gaddisiisa. Onnee fi laayikii malee waan biraallee hin qabu waan qoflaa fi aara takka illee hin qabu. Nuti laakiin artistii keenya tokko hagam takka jaalannaa hanga ammaatti jaalalli artistii keenyaaf qabnu danaadha hin dhiyaatu nuti walii galuun keenya ni jabaata jechuudha dhugaa baasan sana. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf filaawwan isaa kunoo nama miliyoona takka tuqaa 7 jira. Argaa jirtanii nan sobe wallahi billahi nan sobe nan dhugaa feetanii artistii keenya hin jaalannu. Jaalalli keenya kun takka illee hin qabnu nuti artistii keenya jaalala isaan qabnu. Dhugaa barbaadna yoo ta'e artistii jaalala keenyaaf artistii nuti qabnu jaalalli artistii keenyaaf qabnu tokko illee hin jirtu. Nama 10,000 takka miira gadhee hin gadhiise nama 12,000 seenee jira. Dhugaa rabbii barbaadnan kunoo sheeriin nama 900 fuudhee jira. Daqiiqaa bara sa'a takka hin geenye bara. Dhugaa barbaadanii sa'a takka hin geenye. Nama 793 koomentii laakiin nama 10,000 takka sa'a takka geenye. Daqiiqaa 20 geenye. Dhugaa barbaadanii daqiiqaa 20 geenye hin geenye daqiiqaa 20. Wallahi daqiiqaa 20 hin geenye waan isin ajaa'ibsiisa artistii keenya takka hagam takka jaalanna mee dhugaa rabbii as baasa dubbadhaa. Waan artistii keenya takka gadhiise nuti hagam takka teenyeeti laayik goonaaf. Ol haa xoo'ina dhugaa barbaadanii walitti hin godhinu laayikii ol haa xoo'ina.
Wallahi wala to'ina laayikii wartiin kun deekaa sagal keessatti osoo daqiiqaa 10 hin gahin nama 10,000 wayi laayikii argachuu jechuun hedduu nama ajaa'ibsiisaa hedduu jaalataaf qaban nama gartee nama hawwata innaa keessa kutee laakiin nuti immoo nuti waa takka hin jirru amma fakkeenyaaf sa'aata akka dabaree jirra sa'aata keessatti nama somni akka godhee waliin laallamee okkee caala daggafaa waa gadhiisee jira waan san irratti inni sa'aata gadhiisee sa'aata akka keessatti jechuudha waa walii dhufan laalla waaw laalaa kunoo nama meeqarra jira nama 50,000 fi takka sa'aata akka keessatti hayya ka caala daggafaa illee ilaalla asumarra dhaabbadhaan eegaa ka caala daggafaa hoo sa'aata keessa waliin gadhiisan feesbuuk irratti tamaam laakiin ka teedii meeqarra jira ka caala daggafaa meeqarra jira garsiisota keenya meeqarra jira torbaan tokkotti jechuudha laakiin isaa yoon 10,000 geessin jabaata dhugaa barbaadan ta'e argitanii argaa jirtanii miti hedduu nama ajaa'ibsiisa teedii afroo laayikii nama 200,000 ol qaba dhugaa barbaadanii suuraa isaa yoo gadhiisan laayikii nama 200,000 ol 200,000 ol wallahi 200,000 ol qaba teedii afroo suuraa isaa takka jaarsa isaa hojii ka'anii ilma isaa hojii poostii godhe laayikiin isaa nama 200,000 ol argatee ture shariin kun 3 komentiin kun 3 laayikiin nama 50 takka saa takka baramma saa lama taane bara hanguma ture namni reefu kun 10 takka ture namni gadi ture nama 40 dabalate nama 40 dabalate hin garre saa takka keessatti jechuudha akkuma argaa jirtan kana nama 40 dabalate saa takka keessatti nama 50 fi takka argachuu jechuun jaalala arseenyaaf qaban arsisaaniif qaban gadi sana caala daggafaatis saa takka dura gadhiisa kunoo akkuma argitan kana wallee haadha kiyya kana gadhiifame irratti liinkii kana qofa waliif qoodaadha jechuudha caala daggafaa gadhiise maal taana ka jiru irratti jechuudha caala daggafaa hayyee saa takka gadhiise saa takka gadhiise hayyee laala 1,700 shariin nama 615 komentiin nama 111 mee irra ol deemaa laala ol deemaa mee laa'ee kuma nama 2,000 qabu laalamee asitti gaggeeffamu hedduu takka mee awwayyoo nutiin kun bar nutiin guyyaa oromoo kiyya yaa oromoo teenyuutiin kun gana hin dhiyaan dhuga beekanii ganaadha gana walii galuun keenya hundi jabaata oromoo gana wal jaalanna jaalteenyaaf gana waliin jaalanne nuti ol deemaa laalamee irra nyaala kottala hayya hon guyyaa takka dura gadhiise dhuga beekanii guyyaa tokko dura gadhiise laala guyyaa tokko mee hayya laayikiin isaa namni qara jettiin malaaltan anaa miti wajji laallaan ilmaan oromoodha artiin jaalan artiin keenya tokko hagamta akka jaalanna walumaan laal caala daggafaa warra galan peejii isaa namoonni beekan fe'an guyyaa tokko dura gadhiiseeti laayikii guyyaa 2 dura 4,000 malaalaasin guyyaa 3 dura guyyaa 2 dura 8,000 9,000 meen malaala waan guyyaa meeqa duraatu laayikiin isaa hagamta wallahi billahi oromoo teenya nuti wal hin jaalanne gana artisti keenyaa hin jaalanne gana nu feesisa gana bayyanoota guddaa nu feesisa kun guyyaa 4 qabadhu ta'e guyyaa 4 hirtaame guyyaa 4 dura gadhiise waan kana tamam waan jechuudha gaara gubatee kanarratti kuma meeqa qaba guyyaa 4 duratti teedii afrootiin dhaqqabu dadhabe 9,100 takka argitanii 9,100 takka biraan namni takka komentii shaarii 1,300 argitanii kunoolaa argitan kana kunoo argitanii jirtan aanna dhibu gana yaanni uummata keenya kun gana walii galte